Qe'een kun qe'ee eenyuuti yoo jettee qe'eedhuma hiikaa awaajiiti. Iddoo dhaloota isaa, iddoo inni itti dhalatee handhuurri isaa itti awwaalame. Ani Shifarraa Guddataa Noggoo Sarboo Karoosoo Irreessoo jedhama. Hiikaan immoo hiika awaajii Irreessoo jedhama. Abbaan Gammachiis inni Oneesimoos jedhame jechaadha. Kanaaf hiika awaajii anaaf abaabayyuu kooti. Gaafa inni harkaa fudhatee deemuudhaaf jedhu haati hiika awaajii Roobee Gammadaa kuni iyyite. Yeroo isheen iyyite jettu namni dhiyeenyarra waan hin jirreef, mana nama dhiyeenya waan hin jirreef, bosona keessa waan ta'eef namni dafee qaqqabu dhabame. Yeroo sana keessatti iyyitee mucaa ishee harkaa baafachuu dadhabdeetu isheen itti wallaansoo qabaa jirtu. Namichi kun immoo humna waan isa caalteef billaa luqqafatee mucaa kana sirkattan kutaa ittiin jedhe. Sirkattan kutanne ittiin jedhe jennaan iyyuu adaraa mucaa kan koona jalaa hin ajjeesin lubbuudhaan jiraatee buddeena naafa nyaatu jettee gadi dhiifte. Nama gidiraa hammaataa sirna akka garbaatti namni qabamee gurguramu sana keessatti carraa argateen dandeettii Oromoo baasuudhaaf nama carraaqe keessaa tokkodha. Naannoo sanatti dandeettii inni qaburraa ka'uudhaan namichi Veener Musenjer jedhamu nama biyya Swiidin keessa jirudha. Namni kuni gurgurtaa sana keessaa akka inni bilisa ta'u taasisee dandeettii isaa hubachuudhaan jechuudha. Akka inni isa mana barumsaatti galcheetti kan kitaabileen adda addaa haasaanu. Seenaan Oneesimoos Nasiib biyya Oromoo kana keessatti hojjete kan dhalootaa dhalootatti ce'u ta'uusaa. Sababiin isaa har'a barnoota afaan Oromoo kana sadarkaa maastarsiitti ilmaan Oromoo barachuu kan jalqaban bu'uura jechuudha, nama bu'uuraati jechuudha waan kana kaa'uu irratti. Oneesimoos Nasiib iddoo kanatti waa isaan hojjetanii wanta guguddaadha. Isaan keessaas iddoo tokkotti kun iddoo kanatti wangeelli akka lallabamu. Wangeelli kun afaan Oromootiin nama saba akka ga'u. Kana keessatti dubbii Waaqayyoo duwwaa otoo hin ta'in dubbiin afaan Oromooyyuu akka addunyaa kana irratti akka har'a akka beekamu hundumtuu rifar godhee har'a kan inni ittiin dubbachuu danda'u isa kan akka ta'e nuu ibsa. Waan guddaa hojjetaniiru. Fidalas barsiisaa turan. Namoonni yoo baratan malee dubbiin Waaqayyoo kana duwwaa otoo hin ta'in fidaluma yoo baratan malee obbaruuyyuu hin danda'an. Isaanuu gatii obbaranii unuun akka afaan keenya barree jiraannu nu godhan gatii ta'eef isa kana bu'aa isaanii.